Ashama daawwattoota fi dhaggeeffattoota chaanaalii kootii nagaanii fi araarrii jaalalli waaqayyoo bakkuma jirtan irratti isiniif haa baay'atu jechuun barbaada jirtu jecha arras deebi'ee dhufeen jira. Chaanaala kootii faaraa warra taatan laayik gochuudhaan sabskiraayib godhaatii na jajjabeessan jira. Chaanaalli koo haaradha akkuma na argitan kana bira na dhaabbadhaa isiniin jedha. Warroon na jajjabeessisaa karaa kallattii koomentiitiin kallattii laayikiitiin kallattii kamiin na jajjabeessaa jirtan galatooma ulfaadhaa kabajamaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa warroonni immoo mana kootii faaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan gara mana kootii dabalamaa isiniin jechuun barbaada. Har'a immoo maal qabattee dhufte obseen jechuun koo isaaniin oolu. Egaa waan tokko qabadhee dhufe jechuudha. Innis maali yoo jettanii waa'ee fiqirii fi fuufuutaan qabadhee dhufe jechuudha. Gizee tokko jaalalli maali jennee gaafa hubannu jaalalli gatii nama kaffalchiisa dhugaa dubbachuu fi baay'ee fiqir viidiyoo kalee gadhiiste irratti dhugaa nan gaddee nan boo'e jechuudha. Maaliif yoo jettanii viidiyoo suni baay'ee na gaddisiisee boo'icha ishii gadda ishii ilaalee gadda fuufuu ilaalee boo'icha fuufuu ilaalee baay'een gadde jechuudha. Yeroo isaan dura wal jaalatan sanis isaan waan irratti wal jaalachuu danda'an akkamitti akkatti walitti dhufiitee akkana akka qabaachuu danda'an isaantu beeka malee nuti miti jechuudha. Garuu namni baay'een koomentii irratti maal jechaa ture amantiidhaan akkamitti fuufuun musliimaa fiqir immoo ortodoksiidha akkamitti wal jaalachuu danda'an jedhanii koomentii irratti jira. Gaafii namoota baay'eetu tumee jira jechuudha. Jaalalli amantii nama hin ilaalchisu. Jaalalli gatii nama kaffalchiisa malee dhimma amantii dhimma kana keessa miti. Yaa ta'u garuu otoo amma danda'ametti amantii ofiitiin wal tokko ta'anii tokkummaa isaanii incumadhee yaada. Ammas immoo tokkummaan ijoollee kanaan laafaa miti. Jaalala baay'ee namatti tolu, jaalala nama naaffisuudha. Fiqiris yoo ta'e baay'ee fuufuu jaalatti, fuufus yoo ta'e baay'ee fiqir jaalata. Garuu haa ta'u malee akka fuufuun kalee boossee dubbattutti maatii biraa rakkinni akka mana fuufuu maatii fuufuurraas maatii fiqirraas akka rakkinni ka'e dubbachaa turte jechuudha. Otoo akka kiyyaa ta'anii dhugaa dubbachuu fi sigaan foontu foon danda'a jedhasanii dhimma kana irratti rakkinni ka'aa jiru. Ishiinis waa'ee maatii ishii beekti, innis waa'ee maatii isaa beeka. Haa ta'u malee immoo fiqirii jaalala haaraa kana keessatti jaalala akkasii kana keessatti namni galuun in ulfaata dhugaa dubbachuuf. Maaliif ani akka kootti ijoolleen kun baay'ee natti tola jechuudha. Walirraa deemuu danda'u, bakka waliin guddachuu danda'udha itti yaadeen ture jechuudha. Akka kootti garuu gaafa namni gidduu galee ijoollee kana akkasitti boojjisu dhugaa nama wanneedha. Baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Jaalalli akkuma jedhee gatii nama kaffalchiisa. Jaalalli gatii nama kaffalchiisne jaalala yuuti. Gaafa gatiitti kaffalanii dhimmiyaa jechuudha. Wanta tokko amma gaafa gabaadhaa ofii keenya xaarree itti bitannu wuddii goonee qabannaa wanta akka jabeessinee qabachuu dandeenya jechuudha. Garuu gaafa rikkaashaan binne immoo rikkaashaa odoo badee'uu deebi'een bita kan jennu bakka akkuma barbaannetti qabachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf maal jechuun barbaade jaalalli gatii nama kaffalchiisu kun baay'ee gaariidha. Akka kootti baay'ee gaariidha jedhee yaada. Maaliif boruu isaaniitiif irree jireenya isaanii ijaaruu danda'a. Tarkaanfatanii irree bara jireenya isaanii keessatti gaafa deemanii bara qormaanni kamiyyuu namarraa nafu jechuudha. Qormaanni jira. Isaan irra qormaata maatii kana ilaalanii ta'uu danda'a. Qormaanni kana caalmootti dhufuu danda'a. Gaafa kana kan caalutti dhufu san maal godhu seetanii kaleessa iyyuu dabarree har'a darbuu dadhabnaan jedhanii ijoolleen kun wal qabatanii darbuu danda'u jechuudha. Wal qabatanii darbuu danda'u har'a darban jechuudha. Kanaafi qoramuu isaanii ittiin gaddooni. Boo'icha isaanii kanatti nayyuu mararaan ittiin gaddu. Garuu koomintootaan warri koomentii barreessitanii fi jajjabina barreessaa fi baay'ee isaantu wal jaalate. Nuti dhimma amantii isaanii wanti nu galchu hin jiru. Ijoollee lamaa wal jaalannaan kan inni jijjiirrachuu danda'u kan ishiin jijjiirrachuu dandeessi waan jaalala walii qabaachuudha ijoolleen jechuudha. Isaanuu akkatti walii galanii akkatti wal amansiisanii walitti dhufuu danda'an. Nuti gidduu dhaabbannee nama amantii ishiin jaalattu nama amantaa isaan jaalatu maalidha nu galchu kana gidduu jechuudha. Nuti kan obboleessi tokko obboleettiin tokko gaafa milkaan gammachuudha kan barbaannu waan ta'eef waaqayyoon otoo kadhannee fi waan gaarii natti fakkaata akka kootti jechuudha. Maaliif innis boroo akkasumatti jaalala gatii kaffaluu dandeenya. Warroonni immoo jaalattanii dabartanis kaffaltanii as gahuu dandeessu. Jaalalli jireenyi lafa kanarratti bu'aa bahii guddaa qaba.
isaan bichaaf miti nuundi keenya bu'aa bayii qabna. Kanaafi dhugaa baay'een gaddee maatiinis otoo amma danda'ametti maatiinis kaadhimma isaan irratti lolaa jiran isaantu beekaa. Garuu otoo amma danda'ametti maatiin karaa isaas otoo tasgabbaa'anii ijoolleen kun daa'ummaa qabu akkamitti wal jaalachuu danda'an, jaalalli isaanii kun dhugaatii akkam waliin guddachuu danda'u otoo jedhanii yaadanii baay'ee gaariidha yaada akka kootti jechuudha. Kanaaf fiqir ani yoo jechuun akka kootti boossee gadditee otoo hin taane haala ittiin keessaa ba'uu yaaltan akkamittiin baana, qormaata kana keessaa akkamitti baana, maatii keenya kana akkamitti tasgabbeessuu dandeenya, kan karaa isaas kan karaa koos akkam goona jettanii otoo waliin tokkummaadhaan mari'attanii wayya. Innis boo'aa atis boochee, innis gaddee atis gaddura tokkummaa sin lamaan harka wal qabattanii darbuu qabdu jedhee yaada. Qormaanni kamiyyuu jireenya namaa irratti dhufa. Kan ishii kun immoo adduma dhugaa rabbiif maaliif yeroo duraattis baay'ee booches immoo waaqayyo haa galatu isarras dabartee as geessee arras boochatti deebuun kuni in ulfaata. Ani akka kootti namni akkaatti qoramu dura qoramu kun furduumni isaa in tola jedhee yaada. Haa ta'uyyuu malee fiqir baay'ee gadditee baay'ee boochee baay'ee itti dadhabaa jirtu jechuudha. Ani wanta isiniin jedhuun qabu fiqir. Arras borus milkaana keessa nan hawwa. Waaqayyo karaa isaas karaa keessa kan jirtanii jiru maatii keessan nagaa gidduutti buusee tokkummaan keessan akka jabaatu waaqayyo isiniif kan kadhadha. Garuu jabaadhaa. Hin dhaabbatinaa jaalala keessan itti fufaa. Dhugaa jaalala nama qannaasisu, jaalala nama bareedaa bakka jaalala namatti tolu qabdu. Inni soo ta'e si soo ta'e mucaanis wanta siif hir'ate hin jiru, atis waan mucaaf irratti hin jirtu jechuudha. Boo'icha kee kan kalee ishii keessatti ananatti ulfaate jettee jechuudha. Humna kiyyaa ol ta'ee jira. Qormaanni guddaan hin dhufaa. Dhufees darbee garuu ammas immoo qormaatuma guguddaan nutti dhufaa jiraattee dubbattee jechuudha. Dhugaa nan gadde. Gizee tokko maatiin keenya akkam seetanii ijoollee beektu waanuma bakka waan nuti goonu tokko keessatti waan faayidaa hin qabnetti fakkaata. Dirqama waan maatiin keessa galeetu wanni dhufu fakkaata. Sirriidha maatiin galuu waan gaariidha. Garuu immoo wanta akkanaa kana keessatti ijoolleen kun waliin guddatu laata jedhanii otoo hubannaa nuuf godhatanii natti tolaana. Maatiin keenya otoo akka isaaniitti wantuma isaan jedhan irratti buunee das jedha. Garuu immoo namni kamiyyuu waan ofii jaalate tokko malee waan namni jaalate hin godhu. Waan ofii jaalate tokko immoo itti mitata jechuudha. Kanaaf mucaan kunii fi mucaan kun amantii isaanii gargar waan ta'eef maatii ishii kunii kan isaan jaalatan waan isaan barbaadan kan amantii ishiitiin tokko ta'e otoo heerumtee itti toluu danda'a maatii ishiitti. Maatii isaatti illee akkasuma ta'uu danda'a. Akka shariyaa isaaniitti kan maatii isaa faqadeef kan wanni itti otoo fuudhee itti toluu danda'a ta'a. Garuu immoo jaalalli akkas miti. Jaalalli namarraa dhiisatti mukarraa nama qabuu danda'a. Jaalalli akkas miti. Waaqayyo isaan lamaaf waliif kennuu danda'a. Kanaaf in ulfaata dhugaa rabbii. Waaqayyoon jaalala keessan gidduutti haa mul'atu hin jedhaani. Isas ta'ee ishiis ta'ee baay'ee ijoollee nama itti tolaniidhaan dhugaa baay'ee natti tolu. Viidiyoo isaanii ol ilaaluu, kolfa isaanii wajjin wal tawaabbaruu isaanii waan hundarratti wal faana ta'uu isaanii gaafa ilaaluu natti tolu jechuudhaan. Namni akkanaa immoo gaafa tokko ta'e kana caalatti jabaachaa deema malee laafaan deemu jaalalli akkasii jechuudha. Kanaafi jaalalli haarsaa nama kaffalchiisa. Har'aaf kaffalanii boru milkoofna rakkoo hin qabu. Kanaaf warroonni koomentii irratti barreessitan garuu jajjabina barreessaa fi wantoota hin taane irratti hin darbatinaa. Waa'ee amantii isaantu beeka. Isaan walii galanii walitti dhufan wal jaalatan. Akka maatii isaanii kana gidduuttis nagaan bu'aaqa kadhadhaa fi dhugaa isinitti hima. Maal jedhu kadhannaan nama hin beekne namaa dhaga'ama jedhan.
kanaaf kadhannaa godhaaf obboleewwan keenya waan ta'aniif akkasin jedha asmaarree fiqiriyee fi fuufuu waaqayyo sinaa milkeechuu baay'ee tokko jira sin jaaladha milkaa'ina keessan nan hawwa jabaadhaa tarkaanfadhaa harka wal qabadhaa deemaa isiniin jedha viidiyoon gaarraa kana fakkaata viidiyoo biraatti nama walitti deebitti waraabla